Agaa akkam jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oromoo Istuudantiga arraas irra deebuudhaan barnoota keenya histirii kutaa kudha takkaffaa yuunitii saddeettaffaa paartii tokkoffaa irraa qabannee dhufnee jirra hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan afeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laakchar gochuu hin daggatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaal keenyaatiif haaraa taatan chaayinaal keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessisiniin jecha warreen maatii chaayinaal keenyaatti hin dabalamin ammoo barnoonni kallattiidhaan isin bira hin ga'u waan taateef kanaaf maatii chaayinaal keenyaatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argadhaa yaada keessan akkuma koomentii jalatti duraanuu naaf barreessaa jirtan yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jecha har'a ammoo yuunitii saddeettaffaa gartee waliin qabannee dhufnee jirra jechuudha political and the social and the economic gartee process in the Ethiopian mid yookaan gartee 16th century and the 19th centuries kan jiru baay'ee isaa waliin laalaa jechuudha viidiyoo like akka hin daganne jechuudha dara kanaaf gartee political guniif jennu siyaasa isaanii ni laallaa jechuudha gartee the great event is Ethiopians up to 16th century keessatti yookaan jaarraa kudha jaaffaa keessatti the great event jennee wanti laalaa jiru eega boqonnaa torbaffaa irraa qabne walumaan laalaa jiru jechuudha great event yookaan eventiiwwan gurguddaa sadiitu ta'e the encroachments of the Ottoman Turkish in the Red Sea the Oromo population movement the conflict between Christian Highland kingdoms and the Adal Sultanate jennee laallee jirra kana keessa mostly wanti nuti laallu Oromo population movement laallee jirra Christian Highland kingdomii gartee relationship eega isaanii laallee booda achi eega gartee Galaudios du'erraa booda hanga gartee bara kudha saddeet shantamii shaniitti kan jiru laallaa jechuudha as keessatti hanga jaarraa kudha saglaffaa jechuudha yuunitiin kanaaf barbaachisummaa guddaa qaba jechuudha yuunitiin kun kanaaf gartee yuunitii kana keessatti waliin cover hanga goonutti gartee nofaana bu'aadhaan hordofaan isiniin jechuudha peoples of the state southern and the western eastern and Ethiopian peoples ummataa fi state yookaan gartee southern jiran akkasumatti western jiran eastern Ethiopia jiran ummata yookaan ummataa fi mootummoota South Ethiopia jiranii fi mootummoota Western Ethiopia jiranii fi mootummoota Eastern Ethiopia jiran ni laallaa jechuudha as keessa the Southern kan jennu mootummaa warra Southern keessa warreen jiran laallaa jechuudha the Omotic peoples are the tribes the peoples who lived on the both sides of the Omo River society's early time ummanni gartee the Omotic people ummanni Omotic kun are the tribes peoples ummata gartee tribe people dha yookaan gartee who lived isaan kun warreen eessa jiraatan both side Omo River laga yookaan gartee kallattii lamaaniinuu laga Omo Riverii fi irratti warreen jiraatanidha jechuudha. The Omotic language family afaan language yookaan gartee maatiin Omotic this is a part of the Afro-Asiatic dha. Afaan gartee maatii yookaan Afro-Asiatic super family yookaan gartee maatii Afro-Asiatic ti gartee afaan Omotic kun the Omotic language is spoken only Ethiopia keessatti dubbatama. This is the Omotic languages it is spoken only the Ethiopian country jenne beekun barbaachisaadha jechuudha major economic activity of the Omotic peoples haalli gartee dinagdee yookaan gartee ummata Omoticidha including sedentary agriculture dha yookaan gartee qonna irratti hundaa'a mainly large scale cultivation yookaan misoomsuudha inseetii yookaan gartee warqee misoomsuudhaa fi pastoralistidha yookaan horii eeggachuudhaa fi handcrafting yookaan harkaan waa tottolchuulleen isaan keessatti ni hundaa'a garuu irra caalaan maalidha jechuudha qonna irratti hundaa'a the other particularly features of the Omotic people dha amalli isaanii kan biraa ummata Omoticidha jechuudha with the evolution of highly recognizing policy dha yookaan gartee maali jechuudha evolutionidha yookaan wanni isaanii haala siyaasaa isaaniitiin maal jechuudha organize kan tahee fi kan cimeedhaa fi it is every enemy is resisted abbaa fadhee ofirraa deebisa jechuudha jarri jajjaboodha jechuudha sirna siyaasaatiin ciccimoodha the most important among them isaan keessaa barbaachisoon ummata Dorzeetii fi ummata Walaayitaatii fi ummata Yamii fi ummata Kafaatii fi ummata Diizii fi ummata Benchaatii fi ummata Bench yookaan ummata Ariitii fi ummata Dasanach kan jennuunii fi ummata Tsamaayii kan jennuufii fi ummata Erboreetii fi ummata Hamarii fi ummata Surmaa kan jennuunii fi ummata Nyaanagootom warri jennuun ummata body warri jennuun ummata males and the other isaan kun hundinuu this is all about the states of the western southern Ethiopia keessatti warreen jiran warreen afaan maatii Omotikii fi warreen sanyii Omotik ta'an keessaa isaan tokkodha jechuudha laga Omoo keessatti gartee warra jiraatanidha this is the Omotic people and the state under the gartee Tsao Tato system sorry gartee Tato system warreen jennuun wanta bar
warreen gartee oomatik piippiloota keessaa akkasumatti isteetota keessaa warreen taayitilii yookaan gartee moggaasa mootiidhaa taatoo warreen fayyadamanidha jechuudha. Taatoo jechuun taayitilii mootiin itti yaamamudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma Dr. Abiy Ahmad gartee Itoophiyaa bulchaa miti. Taatoo Dr. Abiy Ahmad jennee yaamna. Taatoo Shimallis Abdiisaa, taatoo Abalu jennee akkasitti yaamnaa jechuudha. Taatoo tun taayitilii maqaa mootichaa dura kaayyamtuudha jechuudha. Kanaaf gartee from the Omatic peoples Kafan, Shakafi, Yemen had indigenous elaborate Garte state structure Kaban, Hunde from Garte, Chasa, Motumada, structure is Anitura. Kanaf Garte, the king is the kingdoms were ruled by the king who used this title Yokangarte Makamoti Durate Tankam to Tato, Tanafa Yadamanija. The kingdoms of the Yem, Tanjanun La Lamata Kafarati, Yem, this was the kingdoms of the Yem people in Ummatayemi, Kingdom Intun. Yemtun ummatayemi the kingdom says existing between the Gibe river kingdom intun jiddu gala yookaan gartee Gibe river TV upper course of the Omo river laga Omo gara olitti argamti to or to the northeast ammas kingdom of the Kafat argamti gartee kaaba baha kingdom yookaan Kafa jannu tanatti kingdomin Yem jannutun argamti the kingdoms of the Yem is the first mentioned of the soldiers of the song kingdoms of the Ishaqira kanafu eerun siida seenaan siida kan beekamu Yeroni fi motichi Yishaq Yawmukum Bulchuda chura motumman Kristan Island King Gidamida if Jalagal Chuda chuda Kudafur Kurala Manga Kudafur Garta Kudafur Kurala Manga Sodami Kambul Chechura of the Kristan Highland Kingdoms to whom it is paid tributary horse Kafalafi Turte Isaf Mal Kafalaturani Gibira Yohan Garte Farda Kafalafi Turani Chura Kafalafi Turani Chura the first European travels in Amni Europeada Lamin Europeada Hangarte Kingdami Yemtanet de Imale Yero Jalkabatif nama garte Jesut Antonio Fernandez nama jannuna jechuudha who traveled kan imaleda through the territory of the territory danga isii tanatti kan imaleda gaafa 16 imalee jechuudha the first king of the Yem is belong to the Hamlagama dynasty da dynasty isin bulten maatii warra Hamlagama jaamutu yeroo jalqabaatiif isii bulche jaarraa 14ffaa keessatti dynasty kun ammas kabiraatiin bakka bu'e replaced by new dynasties yookaan maatii warra biraa bakka bu'uu danda'e Moa, Okan Warren Janun, Okan Warren Hoa Janun Kanatito, Bakabu able to Jalkabe. The centers of the kingdoms were the religious and the political leaders of the kingdom. Century Nisida, Century Okangarte. Centers of the kingdom in Semarada Angar Fachora Yokan Magala Angar Fachora Jamnuniti Centerin is Chichura the Yem kingdoms is used to the title Amno Makamal Fayadam Yokangarte Isan Amno Fayadam Amno Tato Zontan is Amal Fayadaman Amno Fayadaman as Gelationelalu Amno Fayadaman Worry Yem Amno Fayadamani Amno Abalujani Moticha Sanitin they were religious and the political leaders of the kingdom Yookaan gartee there was a religious haalli amantaa political leadership yookaan gartee leadership of the kingdom kan qabudha jechuudha amnoon kun kanaaf the administration bulchinsi isaanii haalli bulchinsa isaanii jechuudha administrations of the kingdoms was hierarchically organization caaseeffama yookaan gartee haala gartee wal caalummaa fi akkaataa gartee hierarchical guneef jennu sadarkaa gadaanaa lammii sadarkaa jiddu galeessa lammii sadarkaa olaanaa jeetiiti jira jechuudha bar kingiin amma toppii irratti argama fi gubbaa irratti olaantummaa guddaa kan qabu mooticha below the king jalatti kaawunsiloota jira warreen ancestor jennuun warreen gartee hoggantoota isa jalatti jiruudha jechuudha the kingdoms was divided into the provincial hedduudha qabdi province qabdi yookaan bulchu naannoodha qabdi under own official warreen gartee isaan san bulchan warreen naannoo bulchan maal jennaan jechuudha ersho jennaan jechuudha ersho ganga yookaan gartee ersho ganga jennaan jechuudha ersho and ganga respectively ersho fi gangaan warreen province bulchanidha warreen mootii gaditti ammaas aangoo qaban eenyudha tax wanta jennuun jechuudha gartee ancestor warreen jennuun jechuudha ershoon ammoo fi ershoo fi gartee gaanyaan warreen gartee naannoo bulchanidha jechuudha the economic of them economy sida based on agriculture ida qonna irratti hundoyti and set gartee warqee step of the food gooteeti nyaata irraa godhatanii jechuudha kingdom tana keessatti berli garbuudhaa fi sorgoon bishiin gaalleen barbaachisummaa ni qaban jechuudha midhaan callaattis jechuudha krales production midhaan callaa in this kingdom tana keessatti barbaachisummaa ni qaban kanaaf trades and the handcrafts yookaan gartee daldalaa fi
handicrafts harkaan waa tottolchuu yookaan weaving waa dha'uun yookaan iron working yookaan iron work yogguneef jennu meeshaa ironii irraa tolchuun jechuudha. Played to the second role gamaacha gartee second role farastii osoo hin taane farastiin qonna taate isaan second role'itti ikoonomiin isaanii lammaffaan harka daldalaa fi harkaan waa tolchuudha. The kingdom of the Kafa mootummaa Kafaa kan jennu laallaa jechuudha kanatti aansuudhaan. The kingdoms of the medieval kingdom of the Kafa is located south of the Gojab river itti argamti. Mootummaan Kafaadhaa kingdamiin Kafaadhaa tun south of the located kibba yookaan gartee eessaatti argamti jechuudha. Gojab riiveriitti argamti. The times when the kingdoms come to the existing is this not clearly now. Yeroo tana gosane hongootti dhufee mootummaan Kafaadhaa hin beekamu jechuudha. Wanti ragaan akkasin nuuf kennamu hin jiru. There is evidence ragaan is evidence about the rise of the prominence of the kingdoms of the Kafa. Gartee yeroo sanii rise taatee aangotti kaateen hin beekamu jechuudha. The people of the Kafa ummanni Kafaadhaa call themselves maqaa isaanii maaliif hin jaaniif yaaman nuti kafichoodha. Ummata kafichooti jaaniiti if yaaman kafichoo if hin jaan jechuudha. Akka ummanni Oromoo if hin jaan kanatti jechuudha. Ammoo the claim that they have descended from royal gartee warri isaan bulchu yookaan isaan maatii warra eenyuuti maatii warra Minjooti jechuudha. Daayinastiin isaanii maatii warra Minjootiin bulanii jechuudha. Minjoo daayinastiitu isaan bulchaa ture jechuudha jaarraa bara 1990 jechuudha. The crowns Kafa was hierarchically qabdi. Isinis Minjoo clan yookaan gartee Minjoo clan gosoota Minjooti warreen bulanidha. The kingdoms of the Kafa had crown name of the used of the maal fayyadaman kuno taayitiliin isaanii kingdom of the Kafa tanaan maal jennaan jechuudha. Taayitiliin taatoo warreen fayyadamanidha jechuudha. Taatoo abaluu mootichaan jaanii jechuudha. Taatoo abaluu jaanii akkasii yaamanii jechuudha. The kingdoms was divided into the province which is where ruled by the provincial government. The kingdom to yookaan kingdom gartee Kafaadhaa tun naannoo taddaan qoodamti yookaan province into the province taddaan qoodamti was ruled by provincial government mootummaa naannoo taddaan qoodamti. The central government mootummaan jiddu galeessaa was headed by the taatoodha yookaan mootummaan jiddu galeessaa taatoodha who had absolute power kan qabu yookaan inni sunu aangoo absolute power taate tan qabudha jechuudha. He was assisted by the councils of the seven called Mikricho warreen jennu keessiiramas. Mikrichoon kaawunsiloota laal kafichoon alaaladha. Kafichoon zeemsalvi kafichoo ifinjaan. Minjoon daayinastii yookaan gartee descendantii royal family akkachoo lillaalatti jechuudha. Taatoon hogganaa isaanii mooticha taatoo abaluuti. Mikrichoon kaawunsilii isaaniiti jechuudha. Kanaaf hoggantoota jechuudha. Akka gartee warreen ancestor warreen yeemif jannetti isaan kanaaf maal jechuudha councilin Mikrichoodha jechuudha. Kanaaf the numbers of the councils were gartee nominated from among the influence of the clan of the kingdom and had every strong power in the state systems of the Kafa keessatti warreen sadarkaa olaanaa qabanii fi warreen dhiibbaa guddaa gochuu danda'an jechuudha. Members of the councilin kun isa promoted of the baay'ee isaan kun gartee warreen influence godhuu danda'an gosoota kingdomii keessaa is very strong power aangoo cimtuu tan qabanidha jechuudha. Warna Kafaa keessatti Bongaa tan jennuun magaalaa isaaniiti jechuudha. Bongaa was a capitalidha jechuudha. Bongaa was a capital of the kingdom kana jennaan jechuudha. The kingdom is known as for it is a natural yookaan gartee human made defensive dha qabdi. Defensive guuneef jennu kingdomiin tun gartee humaniidhaa fi karaa ilma namaatiin fi karaa uumamaatiin natural defensive yookaan ittisa balaa yookaan wanta ifirraa deebistuudha qabdi. Namni dafee yookaan weerartoonni isaan attack godhuu hin danda'anii jechuudha. Karaa uumamaatiin mee maali jennee haalaallu jechuudha. The northern kingdoms of the defensive Gojab river. Lagni Gojam garee karaa northerniitiin jiraachuun akka laga Gojam san dafee inamiinsi yookaan diinni isiidha ce'ee isii qabachuu hin dandeenyeef gumaacha guddaa godheef jira. All along the territories of the kingdoms what shida qaban yookaan gartee tawrii where the scare gartee secretly tan gartee dho'isaadhaan kaamte jirtu. Erected high pointed and all baay'ee ol dheertu
taate tan jirtu ta'u waan namni tolchila to watch tan daawwattu and the detected to the approach by the enemy isaanii tan ittiin qoodan laal waan ol dheertuuf ta'e tan gartee baay'ee isaanii achi gubbaa ta'anii hin mul'attu achirraa diina isaanii halaalatti harkanii dafanii attack firraa godhanii jechuudha haraan ilmi namaatiis kana jechuudha natural defensive fi human defensive isin qabdu natural defensive yooniif gojja biriivarii ta'e yookaan gartee karaa ilma namaatiinis gartee wanni isin qabdu taawar wachiidha qabdii jechuudha wanta baay'ee tan ittiin nama firraatti daawwatan jechuudha the kingdoms also had all the traditional gartee digger trench qabdi along the it is foreign interests yookaan defensive purpose idhaaf gartee defensive purpose hogguniif jennu firraa ittisuudhaaf bu'aa gartee inamii yookaan diina isaanii firraa ittisuudhaaf baay'ee traditional aadummaan isaaniitu diina akkaataa firraa ittisan barsiistii jechuudha one of the notably defensive tarchii keessaa maal hiriyootan jennuun tana fa qabdi laa kunoo laa is nature idhaan maaltu jira gojja biriivariidha karaa namaatiin ammoo maaltu jira hiriyoo waan jennuun tana jechuudha or defensive ditchidha yookaan gartee tanfirraa diina ittiin to'atan jechuudha it is times of the war yeroo waraanaa weeraroonni itti dhufan jechuudha from the nucleus of the army which was joined to all ability to bodies mean the kingdom gartee wanni isaan diina isaaniitiin akka hin qabamne isaan godhe baay'ee kanaa jechuudha kanaaf kafa was every resource fully jechuudha qabeenyaan beekamti ammas biiti kafaatun it is dense forest mukkeen bosona rakkataadha qabdi and the land is general where akkasumatti gartee properties of the king is gartee landinis baay'ee badhaatudha lafaanis jechuudha the kingdoms of economy was based on agricultural ida qonna irratti hundooyti supplementary trade ammoo akka economy lammaffaatti ilaalama jechuudha kan isin irratti hundooytu immoo economy siidaa maali jechuudha qonnaa jechuudha the people is paid tax ummanni gartee tax yookaan gibira mootichaafni kafalanii maski wanta maski jennuun which was collected by the akkasumatti gartee signed tax collectors of the call tatakisho kan jennuun kafalanii jechuudha katiliidhaa fi maski kafalaniif horiidhaa fi maski waan jennuun waan akka gartee bineensa tokko akka moorreedhaati jira jechuudha kan gartee shittoo faarraa tolchan isaan san kafaltii fi kaisa isaan irraa wali guuru tatakisho jennaan jechuudha minjoo jechuun maal jechuudha jenne zeemsalvi kafichoo ifin jaan jenne minjoon daayinastii yookaan descendant yookaan gartee hortee isaaniiti jenne taatoon akkasumatti taayitilii isaaniiti jenne akka choolin laalletti mikrichoon akkasumatti kaawunsiloota jenne kaawunsiloota isaaniiti jenne taatokishoon ammoo maal jenne jechuudha taaksi kolektaraa jechuudha boongaan magaalaa isaaniiti jenne jechuudha trade source another source of the income dha daldalli kafaadhaaf another source dha yookaan qabeenya lammaffaa yookaan madda diinagdeeti jechuudha trade items of the kafawas ivooriin faan ichi ni gaggeeffamti katiliin faan ammaas horiidhaa fi ilkee arbaa maski isleevii gabroonni kun hundinuu koffiinis achitti ni gaggeeffamanii jechuudha maarchis yookaan gartee maarchaantis daldaltoonni paid taxini kafalanii customs due to the greatest of the kingdomidhaaf gartee geetii yookaan gartee hulaadha qabdi geetii yookaan geetii hogguu seenan yookaan hogguu hulaa seenan hulaa kingdomii tana hogguu seenan maarchaantoonni gartee gibira kafalanii jechuudha which with strong political orgaanidha qabdi cimtuudha jechuudha haala siyaasaatiin abbaa fedhe irraa dhorkiti boo defensive economy kafa is existing as independent state ila mootummaa if danda'a along the period of time gartee mootummaa cimaa gartee kan yeroo saniiti successive resisted baay'ee oromoo ifirraa dhorke jechuudha oromoon qabachuu hin dandeenye jechuudha hanga jaarraa 17ffaatti during the 18 hanga 19th centuries gartee oromoon gongumaa qabachuu hin dandeenye ifirraa dhorkitee jirti jaarraa 19ffaa keessatti kafaas was powerful kingdom baay'ee naannoo sanitti aangoo cimtuu qabdu tan turtedha kingdomiin kafaadha southern and south western northern direction itti jechuudha jaarraa 19ffaatti immoo particularly between bara 1820 takka hanga 97tti 5 prominent of the tato succeeded ruling walitti aanuudhaan gartee mootummoonni isaanii abbaan 5 aangoo irra qabatanii bulchaa turan jechuudha they were nama gaahee nachochi kan jennuun bara 1820 takka hanga 40 takka kan bulche gaawii nachochi kan jennuun 1840 takka hanga 43 kan bulche jechuudha 1843tti kaayee sharochi kan jennuun 1843 hanga 1868tti gaalii sharochi kan jennuun yookaan gaalitoo kan jennuun kun
kudha saddeet jaatamii saddeetii hanga sagaltamiitti endasa gaakii shaaroochi kan jennuun kudha saddeet sagaltamii hanga sagaltamii torbaatti after the heavy wars waraana guddaa booda Minilik lammaffaatu isii qabatee jechuudha gartee the modern of the Ethiopian hogguuniif jee Minilik lafaa koo jechuudha head by the Ras Walda Gorgis Ras Walda Gorgis the last kingdom of the kafaadha jechuudha Ras Walda Gorgisiin nama xumuraaf kingdomii kafaa bulchee gartee isaa taatoo Gachi Sharochi was captured and taken Addis Ababa and led to his exile life until the death. Kanaaf gartee maal jennaan jechuudha. Nam after the heavy war waraana guddaa Minilikii wajjeega geessanii booda headed by Ras Walda Gorgis kan jennuun hoogganaa waraanaa gartee Minilik mootii xumuraa kan kafaadha taatoo Gaakii Sharochi kan jennuun kana qabeeti fidee eessatti Addis Ababatti fidee exile life jireenya achitti baqataa jiraachisee jira hanga du'utti achi fidee jechuudha. In the India of the kingdoms the incorporated of the Ethiopian empire jalatti xumura bara jaarraa 19ffaa keessatti xumura bara 1897 irratti jaarraa 19ffaa keessatti gartee kingdomiin tun mootummaa Itoophiyaa Minilik lammaffaa jala galtee jechuudha. Achi dura tokko qabachuu hin dandeenye jechuudha. The kingdoms of the Shakka tan jennuun jira jechuudha. Shakka tan jennuun jechuudha. The kingdoms of existing to the west argamti. West of the Kafa kingdom. Mootummaa kingdomii Kafaa kanarraa gara lixaatti. East of the Baro river. Laga Baro irraa gara bahaatti. Taatoo dynasty gartee moonni isin bultu two dynasty dha qabdi. Ruuliin Shakkaan tun jechuudha. Dynasty lama yookaan maatii lamaatu isii bulche jechuudha. Warra Botaatoo dynasty jennuunii fi kingdoms of the Ind jaarraa 16ffaatti warreen bulchanii fi warra Bushaashoo dynasty jennuutti isii bulche jechuudha. The first Bushaashoo king is trace their origin to the neighbors of the kingdoms of the Amphiloda. First Bushasho kingdom kun trace ide yookaan gartee origins to the neighbors of the kingdom Amphilo radu fuudhaan isii bulche. Mootummaa Amphilo kan jennu kan ollaa isii irraa jechuudha. The kingdoms of the Shakka. Shakkaan tun like Kafka akkuma Kafaatti had crowned name of the used title isiidha taatoodha. The territory was divided into the 6 provinces. Daangaa yookaan godina jaha qabdi. Government was also the counselor of the Tato bulchan. Tato to isisan bulcha. Garte Kristan is believed to have been introduced in Shaka. Amantan Kristana gafni isin garte gara Shakkaatti deemtu from the 16th century jaarraa 16ffaarraa yeroonii fi King Sarsadingil kan jennuun kun Shakka tana qabatee if jala galchuudha. Shakkas was frequently at war expeditions machaa Oromootii wajjin waraana gaggeessaa turte. Hanga jaarraa 19ffaatti who the lost many territory daangaa baay'ee uummanni Oromoodhaa irraa fudhatee jira. The kingdoms also had the close economic political haalli diinagdee isaanii haalli siyaasa isaanii in the historically relationship with the kingdoms of Inaariyaa wajjin ni qaban jechuudha. Haala diinagdee haala siyaasaa fi haalli ikoonomiidhaa mootummaa Inaariyaatii wajjin wal fakkaata Kashakka. Kafaadhaa wajjin wal fakkaata Kashakka. Anfiiloo wajjin wal fakkaata Kashakka. Ikoonomiidhaa fi politikaa fi sistiriin isaanii jechuudha. Kanaaf jecha in the Anderecha was the capitals of the kingdoms of must be history jechuudha. Jecha in Anderecha kan jennuun magaalaa guddittii isiitii jechuudha. Kanaaf according to the traditions during the bara 19 jaarraa 19ffaarraa akka aadaan traditions akka gartee waa'ee aadaarraa agarretti Shakka gartee mootummoota 5 bulchee ture akkama gartee Kafaatti Tato kings kan jennuun jechuudha. They were Baadii Nachochi laal Tato Baadii Nachochi jaanii Tato dura fiden jechuudha guuniif yaama. Baadii Nachochi 1800 hanga duwwaa 5 Teechi Nachochi 1825 hanga 20 Gaalii Gawwochi 1820 hanga 50 Daachi Nacho Gawwochi 1850 hanga 87 kan isii bulcheedha jechuudha. And the Teechi Gawwochi kan jennuun 1887 hanga 1898 tti mootummoota isii bulcheedha jechuudha. Kanaaf the Omotic people state under the Kaati system mootummaa gartee warra Omotic keessa eega taatoo laalle warra Kaawoo fi Kaatii fayyadamu jechuudha. Taayitilii mootii maqaa mootii duratti warra yaamasan Walaayita laallaga. The medieval Omotic kingdoms of the Walaayita existing south of the sultanates of the Hadiyya Kibba bikitti ergamtu Kibba yookaan gartee sultanatii Hadiyyaatti ergamti. The kingdoms was strong historically connections within the medieval kingdoms of the Damat. Seenaa guddaa tan isii wajjin dabarsite kingdomii Daamaatii wajjiidha jechuudha. Walaayitaan tun kingdomii Daamaatiidha wajjiidha jechuudha. Beginning of the early years of the 14th century jalqaba jaarraa 14ffaatti Walaayitaan gartee first
First wala gartee mootii yookaan gartee walaayitaa mallaa daayinasti kan jennuudhaan bulche warra maatii mallaa daayinasti jennuun kanaatu bulche Motalaami was initially king of the kingdomii yookaan mootichi bulchaan gartee kingdomii daamata namni Motalaami jennuun founder yookaan daayinastii mallaa daayinastii bulcheedha jechuudha isaa jechuudha kan jalqabaaf walaayitaadhaaf daayinastii mallaa daayinastii jaamu hundeessee bulchee jechuudha walaayitas becomes a tributary Christian Island kingdomii taateetiti walaayitaan tun gartee mootummaa kiristaanaatiin gartee tributary taatee jirti gibira kafaltuu fi taatee jirti jechuudha during the Amdasion yeroonii fi the most expansion of the king of the medieval period da yogguu aangoo isaa irratti balballisee jechuudha and the bay tributary horse da isaaf maal kafalaa turte yeroo sanitti gibira farda kafalaa fi turte jechuudha the walaayita mallaa dynasty was replaced by the Tigray dynasty bara 15 jaarraa 15ffaa keessatti walaayitaan yookaan walaayitaa mallaa dynasty kan jennuun kun Tigray dynasty dhaan bakka bu'ee jechuudha gartee kan gartee Motolamiin hundeesse sun Tigray dynasty dhaan bakka bu'ee jechuudha. The new dynasty is extending influence in neighbors of the peoples like the Gamo gartee kucha boro yookaan gartee boroodha and the Daawuroo irratti jechuudha. Mootichi kun gartee aangoo gartee warri dynasty dhaa kun dheereeffatanii turan yookaan dhiibbaa hunda uummata ollaa neighborii isaanii irratti geessanii turan. Gaamoo kuchaa bordaa kan jennuun kanaaf Daawuroo hunda irratti jechuudha. Kanaaf dry stones defensive dha qaban yookaan gartee wanta yookaan gartee diina ifirraa ittiin ittisan jechuudha kan dhagaarraa jaaran qabanii jechuudha gartee dry stone defensive were erected to along the gartee border line itti naannawa yookaan daangaa isaaniitti ni qabanii jechuudha kingdomii tanarraa warreen aadaadha akka aadaatti jirtuudha haalli isaanii ijaajoo kallaa kan jennuun dallaa ijaajoo kallaa jaaniin wall of the ijaajoo kan jaaniin jaaraniiti akka gartee diinni isaanii isaan qabachuu hin dandeenyeef ijaajoo kallaa jaaranii jechuudha defensive trench jechuudha kanaaf the kingdom successfully resisted ummata Oromootii fi Imam Ahmad ibn Ibrahim waraana Imam Ahmad ibn Ibrahimii fi force Imam Ahmad ibn Ibrahim humna Imam Ahmad ibn Ibrahimii fi yookaan amma giraanyiitii fi Oromootis ifirraa dhorkitee jirtii jechuudha kingdomiin of walaayitaa jennuun tun jechuudha the kingdoms of the walaayitaa used titles royal titles dha kaawoodha jechuudha warri isaanii kaawoo abalu jaanii mooticha yaaman the kingdoms was absolute power dha kunis living the property of his peoples the kingdoms also the various clans of the gooqaadha qaban warrior clan yookaan gartee warreen warriorota warreen gartee gosoota baay'ee isaanii kan gartee weerara gaggeessan gooqa ummata jennuun qaban agricultural economy tan jalqabaati based economic of the walaayitaati all lands kingdoms was considered the prosperity of the county jechuudha lafti hundinuu qabeenya mootichaati jechuudha trades handcrafts daldalaa fi harkaan waa tolchuun akkasumatti gartee auxiliary economy activity isiiti jechuudha tan lammadaa jechuudha in the early yookaan gartee early yookaan jalqaba jaarraa 19ffaa keessatti jechuudha centers of the kingdoms was transferred to deity jiramte jechuudha they heal in Kosha Shosha in the north west to the Damot hill near to the present day of the Walaita Sodo jiramte magaalaan siidaa eessarra die hill tulluu die jennuun irraa Koshalosho bikka gartee north western of the Damot itti argamtu irraa eessa jiramte jechuudha Walaita Soddootti jiramte jechuudha bikka irra Walaita Soddoo jennuun itti magaalaan siidaa jechuudha the kingdoms every strong patriarchal gartee mootummoota ciccimaadha qabdi Kao Gobe kan jennuun 1848 hanga 88 kan bulche he was succeeded baay'ee cimaadha inni kun gartee grand sons of the namely Kao Tano Goqaadha jechuudha akaakoo kan ta'uuf jechuudha Kao Tano Goqaan jechuudha 1888 hanga gartee 94 kan bulche he was determined warrior akkasumatti last king of the Walaita before the incorporated xumurri gartee isiidhaatis kan xumurame eenyudha jechuudha Minilik lammaffaatu isii xumuree jechuudha kanatti aansuudhaan the kingdoms of the Daawuroo tan jennuun jira jechuudha Daawuroo is lived along the Omo River basin since of the early time mootummaan Daawuroodha gartee qarqara gartee galaana early time yeroo jalqabaa irraa kaasuudhaan gartee Oromo River base is early time irraa kaasuudhaan gartee eessa jiraatan Omo River jiraatan the territory of the kingdoms was gartee border in the north east south by the Gojab of Oromo rivers and west by the highland of the Kafaja gartee daangaan isiidhaa jechuudha
bordering si north east dhaa fi south by the Gojab river itti argamti gartee north dhaan kan argamtu fi akkasumatti gartee east dhaa fi south ni Gojab river itti isi daangeessa laga Gojab jechuudha kanaaf Gojab yoo jedhattu and the Omo river dhaatu isi daangeessa Gojab fi Omo river jechuudha and in the west dhaan ammoo kafaatu jira lixaan kafaa jira jechuudha one of the multiple traditions of the Transi origins of the Dauro to the medieval sultanates of the Dawaro ja garte one of the multiple traditions Transi sida originally Dauro ra dhufe jira medieval sultanates of the seenaan garte Dauro da medieval sultanate of the Dawaro da wajjin sultanate Dawaro da wajjin Dauro fi Dawaron seenaa wajjin qabanii jechuudha kanaaf by the bara 1700 ti Kauka dynasty is created a big state by the by the uniting a great numbers of the petty chief of the territory ja kanaafuu maal jennaan jechuudha Kauka dynasty warreen jennuun kan Daawuroo bulche kun gartee mootummaa gartee unity ta'e great number chief yookaan gartee hogganaa cimaa fi gartee chief guddaa kan qabudha jechuudha kanaaf gartee from among the Daawuroo kaatiidhaan bulan isaan gartee kaatiidha yookaan gartee taayitilii isaaniidha maalidha kaatii abaluu jaanii yaaman mooticha kaatii irshuu and the kaatii halaala were famous mootummoota isaanii lamaan keessaa ciccimoon eenyudha kaatii irshuu fi kaatii halaalaan according to the Dauro traditions, akada adan Dauro joti Kati Halala was the grandson of the king of the Kafada. Kati Halalan grandson yokan garte ilma garte motuma kafati yechuran senan dubata. During his reign yero isa Dauron incorporated of the Konta gote turte yero kontak abatte turte chura Dauron jarra kuda jaffa kaisate chura jalqaba jarra kuda shanafada Dauro has erected the seriously border lines dry stone defensive yokan garte woli yokan humna ittisa dhiibbaa garte kadisirra godu defensive wall kan jannun daga cima yokan defensive woli ifirra tebse turte the last which was erected by the Kati Halala kan jannun which was erected by Kati Halala during the second half of the kuda saddeet garte 80 years jechuudha kanaaf garte baay'ee defensive woli cima isinis humna yokan garte ittisa yokaan garte balaadha yokaan diinota isaanirraa deebisu jechuudha woli qabdi jechuudha Kati Halala during the half Kati Halala tu jaare jechuudha garte because of this is defensive wall in simal jennaan jechuudha traditions of the Kati Kalla Kati Halala Kalla jenneen yamna jechuudha Kati Halala walls of the Kati Halala dalla Kati Halala jennaan jechuudha maal qabdi jenne kafa maal qabdi jenne hiriyoodha jenne amma shakka maal qabdi jenne wanta qabdi jenne walaitaan ijaajoodha qabdi jenne ijaajoo wol mas Daawuroo maal qabdi jenne Kati Halala wal fakkaata isaan hundinuu akkanatti defensive qabanii jechuudha kanaaf the kingdoms of the Gamo and the Gofa kan jennuun jira bar Gamo fi Gofaan kunis Gamo fi Gofaanis warreen southern jiran Gamo fi Gofa kan jennuun Gamo sana biti yookaan kan jiraattu area between laga yookaan iddoo laga Lake Cham Harachaamotii fi Abbaay in the northern Guwe bikka jennuun mountain Guwe mountain bikka jennuun gaara mountainidha gara kaabaati kan argamtuudha fi indasa beyond to the south tan argamtuudha jechuudha akkasumatti according to the tradition akka aadaan isaanii nu argisiisutti Gamo jechuun leenca jechuudha je in highland leenca jechuudha Gamo jechuudha in the highland area enseti isaanis wanti isaan misoomsan enseti jechuun wanta warqee jechuudha was step food nyaataa isaanii warqeedha jechuudha in additional to the midhaan callaatis jechuudha ni irratti baan kanneen akka garbuudha kanneen akka wheat kanneen akka qamadii teefiidhaa fi banana kanneen beans baaqelaa jechuudha and the cabbage where the productions midhaan callaatis kanneen akka isaan kanaa isaan ni oomishan jechuudha in the lowland of the Gamo cultivated food crops such as maize la lowland Gamo keessatti boqqolloonii fi sweet potato len ni oomishamanii jechuudha the scattered settlement qubsumtii isiidha faffacaateeti argamti scattered yookaan gartee densely yookaan taan scattered jechuudha of the Gamo peoples were organized into the called dairy tan jannuun tun baadiyyaa isaanii keessatti akka gartee as keessatti biyya teenya keessa maal jedhan safara faa jaaniin jechuudha takka bikka ummanni kan walitti qabamee jiru jechuudha dairy tan jannuun tun bikka sanii jechuudha bikka ummanni walitti qabame village or community bikka hawaasni baadiyyaa keessatti walitti qabame san jechuudha each of dairies was politically independent isiin sun bikki ummanni walitti qabame sun haala siyaasaatiin if dandeessudha and was under the rule of the
aun mataa isiittu maal qabdi kaawoo isii bulchuu qabdi jechuudha. Kanaaf the diary also had it is a place of the assembly iddoo walgahii itti gaggeessanii fi discuss akkasumatti gartee communal issues gartee bikka dhimma waliin irratti waliin mari'ataniidhaa fi resolving dispute wal dhabdee bikka itti furanidha jechuudha daayiriin tun gartee isaan keessatti jechuudha. Kanaaf nominations of the members of assemblies was carried out of through the elections of the general gartee genealogically seniority dha jechuudha. Kanaaf gartee akkaataa gartee seen dhalootaatiin ichi keessatti taa'oo kaa gartee kaa'oon kan isaan bulchu sun filatamaa jechuudha. The kingdoms of the eenyu jira kanatti aansu goofaa jira jechuudha. The goofaa is people inhabited ummata jiraatudha. Keessatti jechuudha. The regions between the laga Oomootii fi akkasumatti laga Oomoo in the west lixa laga Oomootii fi kibba yookaan gartee kingdoms of the Daawuroodhaa fi Gaamoo eastitti tan gartee daangeessitee argamtuudha. Agriculturally fi animal rearing horii eeggachuun crop cultivation midhaan gartee qotachuun oomishuun takkaa'uu misoomsuun was the base of economic of the goofaati jechuudha. Horii eeggachuu fi qonna qotachuun jechuudha. Irons bears and the served as the main local gartee sarkumul yookaan gartee currency of the kingdom. Ironiin madda maallaqaa madda currency ta'uudhaan ummata goofaa tajaajilti jechuudha. Goofaa was the independent kingdom da mootummaa fi dandee qabdi jechuudha. Kingdoms whose royal court of was in Lote Tanjanun. The systems of administration sirni bulchinsa isiidha. Is the kingdoms had dual structure consisting of the landed chief of Kao or Kati in the highland and the Rhine kingdoms of Kati in the lowland. Responsibility of the Rhine Valley dha jechuudha. Hokaan itti gaafatamummaa namni qabu isaan keessatti mootii roobaa kan jaamuutu jira jechuudha. The systems of administration isiidha yookaan structure consisting of the land chief mootummaa abbaa gartee landed chief inni jira jechuudha. Hogganaan lafaa Kao or Kati yookaan isaan lachuu taayitiliin isaan fayyadaman maal Kao of Kati lachuutu ni fayyadama kun jarri. In the highland and the Rhine king jira ammas itti gaafatamaa roobaa Iraakaati kan jennuun jechuudha. In the lowland responsibility of the Rhine Valley kan qabu jechuudha. Hogganummaa yookaan itti gaafatamummaa roobaa jechuudha. The Kao or Kati Kao of Katiinis had a numbers had a numbers of the advisor and the administrators below him. Isa gaditti yookaan gartee advisor to gorsisootaa fi hoggantootaatu jira. The Gofa had interacted the customs of the legal systems of the known as woga jennaan jechuudha. Gofaan interacted yookaan gartee custom yookaan sirna legal system siidhaa maali? Woga jennaan jechuudha. Woga kan jennu the legal systems of the kingdoms of the Gofa woga dha jechuudha. Wogaan the legal systems of the kingdoms of the Gofaati jechuudha. Legal system isiiti jechuudha. Sirna seera isiitidha jechuudha. Bara jaarraa 17ffaa jiddugala jaarraa 17ffaatti Gofa kingdoms expanded. Gofaan daangaa isii babal'ifattee turte. Southward of the Kora area bikka jennuunitti and akkasumatti gartee cold Wurki nears of the Omo river bikka Wurki near jennuunitti jechuudha. Wurki bikka jennuunitti area yookaan gartee laga Omootti dhiyaatutti jechuudha. Kanaaf the biggest expansions of the kingdoms was carried out of the late of the 16th century reigns of the Gamo or Ole jennaan jechuudha. The biggest expansions baay'ee kan babal'atte mootummaan tun xumura jaarraa 18ffaa keessa during reigns yeroon fi Gamo fi Olen isii bulchanidha jechuudha mootonni isiidha. The last kingdoms of the Gofa maqaan isaa eenyu mootummaan xumuraa isiidha kumaadha jechuudha. Kumaadha jechuudha. Lost his life bara 1891tti jireenya isaa dhabe fighting against of the imperial of Ethiopia. Miniliki wajji wallolee lubbuu isaa dhabee jechuudha. Mootummaan isaanii kan xumura kammaadha jechuudha warreen goofaadha jechuudha. Other kingdoms of the peoples including mootummaan biraatis ni jira jechuudha kan Omotic jechuudha. Omotic people jechuudha. Other Omotic peoples kanneen akka Zeise, Basketo, Oida, Kara, Malla, Kore and akkasumatti gartee or less similar socio economic haala isaaniitiin gartee less similar xiqqoo kan wal fakkeenya qaban political structure isaaniitti haala hawaasummaa fi diinagdee fi siyaasaa irratti jechuudha. Based on the Kati or Kao warreen taayitilii fayyadaman ni jiranii jechuudha achitti jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo kan jiru the Cushitic and the peoples under the Seraawoma warreen fayyadaman jechuudha. Ummata Cushitic yookaan mootota Cushitic warreen Seraawoma fayyadamanii jechuudha. Seraawoma sistema yookaan Seraawoma kan jennuun fayyadaman. Inni kunis Seraawoma the system that is resolving the conflict between the peoples kan jennuun jechuudha. Baay'ee ummata Cushitic keessatti kanneen akka Hadiyyaa, Kaambaataa akkasumatti gartee Sidaama
as keessatti ni ilaallaa jechuudha taaboroo halaabaa kan jennuun jechuudha baay'ee isaanii jechuudha kanaaf paartii lammaffaan hanga walitti deebinutti barattoota kiyya isiniin jaaladhaa naaf jiraadhaa galatooma I love you galatooma barattoota kiyya yaada keessan komentii jalatti yaada keessan naaf barreessaa akkuma duraan naaf barreessaa jirtan directly naaf dawwaluu dandeessanii bilbilli kiyya achi jala jira jechuudha profaayilii jala fudhattanii jechuudha kanaaf galatooma I love you isiniin jaaladhaa namoota biraallee maatii chaayinaalii keenyaatti akka dabalaman taasisaa nagayaan naaf tura.